Jarri kuni gaafa na argan kan isaan akka nama dhukkuba taayifoodiin isaan qabe kan isaan urguufu keezii tokko duwwaatu jira. Maamme kana immoo gadi baaseen dubbadha. Yaa taate. Raajota warra ofiin jedhan kan akka taaddeeffaa maqaa raajummaa warri qaban shaarmuxoota baay'isii dhugaa dubbachuuf. Gaafan akkasii jedhu hattootas gaalamootas. Raajota ofiin jedhan baay'een isaanii bar karaa tokko wangeela baatu karaa tokkoon koondoomii kiisitti baataniiti kan isaan yaa'an. Kana bareechinee wal beenna. Kana bareechine. Inni lammaffaan guyyaa lallabaa oolu galgala dhugaatii machaa'anii dhuganiitu galanii akka hin taane ta'a warra oolanidha. Bareechinee wal beenna. Dhaggeeffadhu erga bukoo baasee dhameeti kan isaan maraataa jire taaddee kan jedhamtu kanan beeku kadhattuu haa taatu tajaajiltuu haa taatu maal akka isheen taate hin beeku. Miidiyaa kanarratti har'aan ishee argaa jira. Lammaffaan jarri saaksii jiraatti, sobdee jiraatti, hattee jiraatti, saamtee jiraatti, hojjettee jiraachuu hin beektu. Akkaawuntii isaanii jala, tiiktookii isaanii jala, feesbuukii isaanii jala godhatte akkaawuntii baankii isaanii argita. Kun mallattoo hannaati. Diigalee. Inni lammaffaan kan isaan addisuutti maraachaa jiran qubeelaa irratti xonoqqolchiifatanii kan isaan uummata kana burjaajessanii citii keenya bakkee nu jalaa baasaadha. Waan maraataniif. Dhaggeeffadhu. Bukoon isaanii kanadha. Kan isaan natti iyyaa jiraniif kan isaan akkan deebi'u barbaadaniifis kanaaf. Kan isaanii na arrabsanii mooraalii koo buusuu barbaadaniif yookaan sobatanii na deebisuu gara isaaniitti yookaan immoo na arrabsanii amilee koo buusuu kan isaan barbaadaniif kanaaf. Innis maanni hiccitii guddaa tokkotu na bira jira. Maallaqa irratti hojjechifatanii kiisii keessa kaatanii maqaa waamu qubeelaa yookaan qalabatii irratti hojjetanii xonoqqolchiifataniitti maqaa uummata kana burjaajessaa jiru. Kan akka taaddeefaa kun. Dhaggeeffadhu siittanii maa. Iccitii kana kan namoota jettee waan hin beekuuf dhugaatii isaan bakkeetti dhaqanii hoteela keessatti machaanii dubartoota hoteela keessa hojjete wajjin akka hin taane warra ta'anii wajjin iccitii isaanii waan hin beekuuf dhaggeeffadhu. Maal abbeemuutiin nurraa qaba. Dhaggeeffadhu sittanii maa guyyaa guyyaa tajaajiltoota galgala sagaagaltoota jirri. Sittin himaan. Guyyaa dhaggeeffadhu namti sadda guyyaa faarfatu guyyaa lallabdoota halkan garuu baalagoota jirri. Isa kana immoo bareeche waan isaan beekuuf addisuun bukoo keenya gadi baasaa laata nu salphisaa laata jedhanii waan yaadda'aniif filannoo lama duwwaa qabu. Filannoo inni tokkoffaan yoo danda'an ababbalanii sossobanii achi nadeeffatanii iccitii isaanii dhoffachuu yoo dadhaban na arrabsanii doorsisanii waa meeqa jedhanii afaan na qabachiisu. Billaan irra keessee miti rasaasa shugguxii kilaashii afaan koo keessa na keessee afaan nan qabachiistu naan. Dhugaan sitti himaa jechuudha. Mucaa taaddeedhamu kan har'aan argeensiin jedhee osoo na argee garuu dhugaa miidiyaa irra taa'ellee kan haasa'uun gaarii miti. Osoo na argee garuu kaameraa waraabeenis sin argisiisa wanta inni hojjetu. Osoo qaamaan wal argine eenyu akka gooftaadhee kadhatu eenyu akka dhirsa godhe na kadhatu yookaan ana yookaan isa walitti nu fidu carraa inni kun rakkoon qabu garuu inni olaanaanii jarri saaksii jiraatti hin sobdi raajummaa dhugaan biran jiru afurri dhugaan biran jiru kaan dubartoota babbareedduudhaaf daqiiqaa 40 kadhatu dhiirotaaf daqiiqaa 10 duwwaa kadhatu. Dubartootatti raajii daqiiqaa 40 raajii dubbatu dhiirotaa fi daqiiqaa 5 dubbatu. Dhiirota waldaa keessatti kadhatuu fi dubartoota immoo biirootti galchanii biiroo keessatti cufanii kadhatuuf taaphaaphi sachumaan hojjetu jechuudha. Haallaqee. Iccitii kana bakkee nu jalaa baasaadha kan isaan maraachaa jiran. Ganaan gadi yaasa. Ganaa iccitii hedduun gadi yaasa. Kanadha wanti jiru kan isaan maraachaa jiruuf kanaaf. Taate fixatte. Ilmi dhiiraa baay'ee naasoftu kanuma naasa'eetu mureen. Erga dubbatti immoo bagatti cabsite kalaas itti bagatti cabsite jedhe kalaas dubbachuu silaan oolle waan ta'eef taaptaappii kuma 100 gashaa amma haasaa keenya garaatti deebina nuti waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh kuma 100 gashaa kalaas itti muddaa kan ayyee
Ayaddo. Taftaabillee koppiliingillee godha. Wallahi, billahi, tillahi. Halkan kun nagaan naan bariihin. Raajota yookaan piroofeetii yookaan raajii warri ofiin jedhan hundumti isaanii dhiiga isaanii yoo fattashtan dubartoota keetti argitu malee dhiiga fayyaa keetti hin argitani. Addisu. Dirqee loo oolchisu yennaa. Mee beekaatuma dhiifadhu mee. Wantichi ayaddo. Ela dubbii kana kan fide gurbaa isa akka nama beekaa ta'ee kunoo taaddee raatuu kanatu koomentiin taane barreesse dubbicha kan nagadee jira. Suuraa suno taaddee karaa deemaadha dhuguma beeknu narraan arge asirratti maal akka ta'e illee hin beekan. Bukoonni bira jiran naannoo malee ishi uummanni kun osoo dhaggeeffachaa jira haasa innaan immoo waan haasa'u tokko yoo harkaa bade waan haasa'u dhabe nama joonja'aa sinii galee ela nuti sinitti himnu nuyi wayeen keenya tabba sinitti ulfaata kalaas. Yoo itti ta'u wayya. Isaan uummanni kiristaanaa dhugaa dubbachuu taate yeroonii fi dhufanii gasti keessan seenanii isinii wajjin haasa'anii waan amilee isin cabsu dubbachuu barbaadan garuu akka yaada isaaniitti waan amilee isin cabsee isilaa danda'ame isin akkasin jibbaa yookaan dhugaa. Ila Mustafa wallahi barbaachisaa taanaan raajota dubartootatti qaama saalaa isaanii erganii rifeensa tuufirraa muratiin footoo qaama saalaa isaanii kaasanii ergan baay'ina bira jiran barbaadanii na miidiyaa irratti han baasaafan. Wallahi na birallee akkuma kana laa ani immoo waan si dhibu wallahi namnan ergeefillee jira yoo ta'e as keessa tarii dhiirota guutuusaa viidiyoo guutuusaa eenyu faana maal akka wallahi an waan somaa sinitti ni muga kunoo addoon illee biraan hin qaba inni immoo bifa kan biraatiin qaba ani viidiyoo kan biraan bira jira yeroo darbe muraasa keessaniif waa ergeen ture ni fakkaata paartiitu waaniitu 3-4 ምናምን እንደዚህ ቀጥሏል isinitti cimaa kaameeraan keenya iddoo hundumaa jira of qabaa kalaas ijoo maal taatan koppiliikii godhaaka kuma didda mareefu galla ishee kana dhibba gashaa qomee haa galu gurbaan kun eenyu lammii moo eenyu ati immoo nagaa naasuuf tamoo akkuma obboleessa keessa raajii sanaa taasalaata lammii nagaa jirtaa lammii jiisas nagaa waaqayyoo fagaataa akkamisin jirra nagaa dhabni jirra maal nama nagaa naasuuf ni ture reefin dhufa normaali macaafni keessan arraban barsiisaayi arrabsoo wayyo isinitti badaa nagalchaa raajii taaddee akka nagootu haadhoko karaa keessaan dubbisi bilbila keenyaa kaa'e bilbila koonsii kaa kalaas wala garee haasa'uu dandeenya kalaas bakka nutti badarga ta'ee dhiisi maalee dhiisi raajii maalee dhiisaa raajii lama fudhatanii laataan jedhe noo addoo lama fudhatee jira laataan jedhe too'ee jira mamma bashita maaltu ta'e macaafni keessan ni barsiisan arraba nama barsiisan macaafni keessan mee kana natti mee arraba jechuun arrabsoo jechuudha akka wangeela keenyaatti moo obboleessa isaatiin duufaa jedhee kan arrabsee ibidda bara baraatu isa eeggataa jedha. Abiddatu nyaata kana abiddi ammaa kana abidda nyaata kana abidda xap Maal nyaata jettee? nyaata kana Maal ta'e Itti amma sin kana- arrabsee? no ani siin hin jenne raajii jedhee Namatti sin arrabsee? Maal ture beektaa lammii koo? Oo adde kami?
Nuti qabadhu Mustafa. Mustafa nuti qabadhu Mustafa banis miti. Nagaadha lammisho. Jirra nagaa dhabne. Nagaa galata rabbi nagaa. Jirra waaqayyo fakkaatatu. Nagaa. Ilaamee lammi Yoo sagalee si bira jira xiqqoo. sagalee xinnootu na biraadha. Achiin darbaa qoy. Diraamaa wayii ilaalaa jiru. Achiin siqa. Amma akkam? Amma nagaa. Nagaadha miti? Jirra waaqayyo fakkaatatu akkamati? Jira leenca koo nagaadha. Jirra. Nagaa. Ay nunoo gestii baneetu itti baatu. Akkuma mucaan banee jedhuun ol nagalchaa bukoo addisuun gadi baasaa beektaa raajii taaddeetu. Ishi raajii taaddee seedusaa koomentii kanarra jiru. Gaddamoo mana koo irratti galchee jennaan dubbate. Ishi. Inkasartaati yeroo dhiyootti inkasartaati 2018 inkasartaati naan jedheetu ergaa wayinatti dubbate waaqayyo sitti naanee waaqayyo natti inkasartan naanii daqiiqaa muraasa boodanaa bilbilamee wanti ta'e sii gadhiifannuu raakootu godhanii dhaqeen fudhadhe. Saaraan eebbatti gaddamu. Ishi. Dhugaadha. Amma immoo ani horiidhuma isaayyuu nutti hin gashinaa bannaati bakki akkasii godhana tura. Bukoo isaan gadi baasaa. Mucaa kanan beekan. Miidiyaadhuma irratti akka tajaajilu tokko godhee footoo fa'aa kana harka fa'aa kana ol kaasee poostii jira malee isaan uummata tajaajilu sin arginu. Okay, duraa waliin beektan jechuudha. Haaraan beekan dheengadduma gaafa raajinaa dubbachuu dhufe hin kasarta gaafa naan jedhe sanaan hin bareeno. Gaafa ergaa naaf jedhe. Ishi. Yeroo tokko immoo poostii kana sin godhaa. Sabnis dudduuba yookaan fuulduraan jiru harkuma isaa kana ol kaasee jedha. Iman argan ture. Nama bukoo addisuu gadi baasadhe. Maannennaan bukootii fi itti afaan qabdanidha. Nama immoo qabna baasanii dubbadhu enneennaani. Baala kee qoshaashaa mana kompiitaraa banattee jennaan maaloo taatee naanedhe. Mana kompiitaraa banattee hojii hojjechuu kootu bukoo jalaa ta'e. Maani. Kunoo jiidhawa. Yaaseen naan fide waan haasa'uu dhabe. Dubbadhuun naan fide waan dubbatu dhabe. Lammi interview koo dhaggeeffata ta'a yoo barbaadde hiikaa shaambii beektamni. Iyyoo intini ciccitaa isaa ilaalaan ture isa yeroo wangeela faaf naamanii cuubee faa dhaani intini seedan faa seedu kirooppii ta'a isaan ilaale guutummaa isaa isa argatu. Yuutuubii irra Yuutuubii abdii jala jiraani. Kan abdii jala jira. Abdiira okay abdii hiikaa shaambii raajii. Hiikaa shaambii gaafadhu waldaa muluu. Hiikaa shaambii gaafadhu waldaa muluu wangeelii tajaajiltoota Gulaata Masgeenfaa namoota gurguddaadhaatti paasteroota Niftaalee Marga'uufaa gaafadhu yoo barbaadde Ifreemfaa gaafadhu. Warra amma Niftaalemiin bareechiiti addisuu yeroo waldaa keessan ture nama akkasiiti jedhi gaafa nama akkamiiti jedhi gaafadhu. Okay. Dhugaansiiti. An akka raajota warra akka abdeefaa kanaa nama maallaqa qabdu dubartiidhaa fi dhaabadhee iddoo aarsaarra nama baatuunis miti yaadu. Gogoleessa koo hamma nu hojjedhe keessatti masmara koo eeggadhu, hanqii koo eeggadhu, nagaa koo eeggadhu. Garuu gaa namni immoo addisuu nama kiristaanummaa yookaan dheenxee keessa amma turetti birriinarraa qaba. Fareera, ulfeesseera, qoricha ulfaamuu bitee nurraa baaseera namni jedhu biraati akka raajota ammaatti otoo dhufee anaan na himate bitti tolame. Dhugaa dubbachuu fi of miidheen saba koo tajaajilaa ture. Har'a ammoo waliin fudhannee dhaloota joonjes wajjin waan waliin galleef keessaa baheen dhufee amantaa islaamummaa sana gaanaa kan jira. Isaa kana immoo uumamaan argiyan tokko dheengaddaa miidiyaa irratti ergaa natti dubbatu hin fassartane.
Isaaraa daqiiqaa muraasa booda immoo naa bilbilanii waan akkasatti yaaltee turte wanti gadhiifame kootti fudhadhuudhaan achumaan raajiinsaa soba banaa ta'e alhamdulillah irrayyuu immoo dabalee hojii biraanchi lammaffaan banaa jira. Kanaaf sobduu akkasii waaqa nurraa qaba. Gaariidha namatti tola. Akkami gaafettaan immoo akka yaada kootiitti amma dubbii waaqayyoo mana waaqayyoo keessaa gooftaa Yesuus fakkeenya wayii tokko dubbatee ture. Namichatu qamadii sanyiin isaa gaarii ta'e facaaseetu manatti deebi'eedha. Saboodee gaafa guddatu inkirdaadii keessatti argameedha. Achumaan hojjettooti isaa maanni gooftaatu sanyii gaarii facaaste inkirdaada kana eenyutu maaltu fidee as keessa kaa'e jennaani kana seexanatu godhee jedha. Kana jechuun kun nuuree baanee funaan nuureen nan hiyyoo dhiisaa walii wajjina guddatanii gaafa isaan ija godhatantu ija isaaniitiin adda baasnaa. Inkirdaadaan buqqisa jettanii qamadii koo buqqistu jedheenii jedha. Kana gaafan siin jedhu namooti mana waaqayyoo keessa dhugaatti kan tajaajilanii dhugaatti waaqayyoof kan hojjetanii jireenya gaariis kan qaban jiru normaali. Addisuu si Musxeenis kiristaana turte si mudachuu danda'u. Amma fakkeenyaaf namooti waaqayyoon sodaatanii ija gaarii namoota qaban jaalala kan qaban jireenya isaanii qulqullummaatti kan eeggatanii namooti baay'een jiru. Akkuma sana immoo namooti tajaajilaa of fakkeessanii even seexana biraa fa'aa ergamanii mana waaqayyoo keessa maqaa mana waaqayyoo tajaajila qulqulluu waaqayyoo kan maqaa balleessanis jiru. Akka nuyi ani jechuun namni hundumtuu qajeelaadha namni hundumtuu qulqulluudha jedhee yaaduu hin danda'u. Namoota akkasii namoota tokko jiru. Namoota kana egaa jaalala ija isaaniitiin itoo adda ba'a. Akkuma amma addisuun jedhee wantoonni tokko jiraachuu danda'u waldaa keessa. Namooti seexanaan dibamanii dhufan jiru. Kan ejjan jiru. Kan cubbuu hojjetan jiru. Kan xinqolaadhaan tajaajila of fakkeessan jiru. Kan immoo sirriitti ayyaana waaqayyootiin tajaajilanis jiru. Kana hundumaa egaa nuyi ija isaaniitiin adda baasna. Daani'eel irraa dubbiin tokko jira. Inni hamaanii hamaa gochuusaa itti fufuudha. Inni qajeelaanis karaa isaa qajeelaarra adeemuu itti fufu. Ani tokkoon namaatiif gatii isaanii aannan kennaafidha. Waaqayyoo indiviijuwaalii qobaatti nu gaafata. Wanti nuyi goone waaqayyoo biraas wayi gatii eebbaa wayi gatii abaarsaa inuma nu argamsiisaa. Kanaaf namoota tokkotti hin qabaminaa isiniin jechuuf jedheen. Ayyee. Ulfaadhu galatoomii. Okay. Lammii koo. Wayi. Lammoo. Abeet nagaama. Egaa tajaajilaa taatee tajaajilaa miti ta'ee keen beeku ani siinii. Ani amanaadha maddee yeroo tokko haasofnee ture. Ani amman tajaajilarra ture keessatti namni amma dirreekirra wajjin hin dhaabbanne nama muraasa duwwaadha. Warra qoricha godhatanii wajjin dhaabadhee argeera. Warra dhugaa dubbatanii immoo dhugaadhaan tajaajilanii waaqayyo isaan waame wajjin dhaabadhee tajaajileera. Warra shittoo irratti hojjechiifatanii wajjin namumtaan duukaan dhaabanne hin jiru. Bareechee garuu warra amantoota caalaa tajaajiltoota warra kaan caalaa dirree madirakii bal'aa waan hin qabuu fi bareecheen istirii isaanii beeka beektaa. Bukoo namoota hedduun na harka jira beektaa. Namoonni immoo kana sirriitti na beeku dhugaadha. Tajaajiltoonni batalaa bareechanii beeku. Yaaddoon namootaa dhugaadha. Addisuun viidiyoo sana fanuura waraabee gadhiisuu danda'a laata maqaa nu balleessuu danda'a laata hawwatamanii lakkoofsan qaban. Ani garuu nama akkasuma. Ani moo waan tokko sitti booddu adde. Yoo dhuman tajaajiltoota akka shalabbee kanaaf amantoota waaqayyootiif ofan eeggadha beektaan. Ani moo waan tokko nosin. Yoon tajaajiltoota akka shalabbee kanaaf of eeggachuu dadhabu. Yoo barbaaddeen karaa keessaa siin ergama. Dhugaa rabbii. Dhugaa ani moo waan tokko wajjin deemnee hoteela keessatti kanan footoo duukaa kaa'u. Ani moo maali yaada beektaa? Ituu dhugaa waaqayyoof akka hojjettetti sii lakkaa'ama.
waan qabdu hundumaa poostii godhii maaliif beekta namni suni hojjechuun waan qaanii sana gochuun erga isan sodaachisnee nama waaqayyoos miti nama akkasi nus irraa of eeggannaa eenyuyyuu hin deeggaruun namni akkuma sila sitti mee ijaani kan inni beekamu ija muka amma fakkeenyaa fi muka qomxaaxee burtukaanii irraa qomxaaxee hin buqqistu. Muka fakkeenyaa fi waan gaarii ija godhaturraa waan hamaa hin argattu. Mukicha kan diffaayinii godhu ija isaati. Waan ati irraa fudhattudha. Kanaaf iji hojii kun jira taanaan hundaan poostii godhe dhugaa. Baay'ee natti tolan. Ani immoo natti tolan. Maawusii sanas kenna. Qoy yoo xiqqaate tajaajiltu. Kan tajaajiltoota akka kana bira ga'eessitti maawusii sanas maalati. Kopilikudha. Yoo xiqqaate faayilamee kan bira jira beektaa 72 kan nama 72. Ara በጣም አሪፍ ነው። ani hin kaa'in ilaan dhugaa. Yoo barbaadde keessaan telegiraamii እና ካሸለቤ ከራዲዮ ከተከፈነ ሞሚቲያን ካሌሳስ ከበጃናን ተጃጅላ ቱሪ አራሞናን ታኔ ነደበሬ ኬሳን በኤ ገረ ዱጋና ገሌት ኑፌ አመንቲ ኮንጌ ጊፈታ ጅራ ገዲቤ አመንታና ማረብሳን ጅሩ በሮተ ኮንሲራታን በረቻ ጅራ ከራዲየምቱ ዱማ ካሌሳ ወልዳ ኬሰት ቀባ ነገዲሳ ጅሩ ስሚት ለፈናማ ጅሩትስ ከበጀኔን ጅራ ካሌሳስ ከበጅማ ቆረም ቱሬ ዱልፊናናን ኪያ በይስኩ kun baay'ee namatti tola namni waan isaaf galee waan murteeffateetti gaafa garaa masaarraa jiraatu gaariidha. Kun baay'ee bareedaadha. Garuu amma dubbii waaqayyoo Ximootiyoos keessatti maalidha beektaa balleessaa gaafa namarratti argitu nama hundumaa duratti ifadhuu ni jedha. Inni gara biraanis immoo argee akka inni irraa of eeggatuuf jedha. Indaganaa fakkeenya keessaa hojjechi tokko maalidha namni ogeessi adaba nama jallaatti dhufurraa barumsa fudhataa jedha. Namni barumsa irraa fudhachuu qaba balleessaa namootaarraa waan isaan godhanirraa. Inna ifatamuu qaba namni yakka godhe namni cubbuu godhe namni immoo hamma dhaqee viidiyoon isaa waraabamutti hamma gilxii ta'ee noormaalii eenyuyyuu qulqulluu ta'uu hin danda'u hundumtuu ayyaana waaqayyootiin jiraata. Garuu hammaa ba'ee jechuudha. Hamma viidiyoon waraabamutti hamma footoon isaa qabamutti namni yakka hojjetu adabamuu gilxii ta'uutu irra jira jedhee yaada Muste. Sitti hin fakkaatu Muste? Ayyee yaada bareedaa kaaftee addoon illee yaada ijoo kaasaa ture. Dhugaa dubbachuu fi nama cabsee illee hin beeku waan isaarraa illee dhaga'ee hin beeku. Maaliif jennaan nama ilma namaaf kabaja qabudha. Kabaja galee egaa namni gaafa nama kabajuun nama sodaachuu miti. Namni maatii guddaa gidduutti guddate yoo ta'e maatii kabaja guddaa qabu gidduutti guddate yoo ta'e si saalfata kabaja si laata si galee ulfina isaa dhiiseetiyyuu siif iddoo si laatee akkasitti tolu bakka jira miti kan koonatti haafu si jala si galeera. Warreen wayii keenya hin galleef akkaataa nutti dhufne warri hin galleef garuu as jala waanuma arge. Guruuppii waan nama dhibu keessa guruuppii wal ijaaranii maqaa ijoollee musliimaa moggaafatanii FB jedhaan waan adda addaa sooshaal miidiyaa keenya jala deemanii waan isaan jedhan yoo agarte wallaahi waan rabbi takkaan jaalanne waan sammuu jechuun iddoo kamii akka sammuu isaanii kan ajaju annaan garuu walumaa gala nuyi garuu kaayyoon keenya ejjennoon keenya inni guddaan amantii namaa xiqqeessuu amantii namaa kan keenyaa gadi gochuu miti. Amantii nama hin kabajnee fi keenya garuu hundaa ol jaalanna. Keenya hundaa ol jaalanna. Okay? Hundaa ol hin jaalanna keenya. Kan namaa garuu xiqqeessinu xiqqeessuus illee hin feenu namni xiqqeessee beekuus hin jiru jechuudha. Digalee
namni nu faana haasa'uu jiraate immoo ragaa barbaachisaa ragaa macaafaa sana dhiyeeffachaa yoo dubbiseera ta'e dubbisa dhiisee dubbiseera yoo ta'e akkaataa kanaan inni dhufee ragaa qabatee akkasii Qantu nama kan qantu nama dhiqaatti jedhani qodaan daadhii obboleessa koo lafatti chibban kaate nama qabatti mee nagaan naa bulaame. Enaadoo gaaffii tokko tokkollee si gaafachuu kan ture maa inni dadhabdee akkam Dadhabeen jiru anna gaafadhu waan haaraa jira taadha. eeyyee bakka mata duree isa kana kee abaanee irraa mata duree haaraa uumaa tokko pilinkii sheerii godha akkasirriitti warri sagalee si bira jiru miitii godha. Okay. Irratti koppiliingi sheerii godha. Adduu wanti hin gaafadhu maali? Maashoo. Dhiifama. Sagalee keetu baay'ee jeeqaa jira. Sorry. Okay. Nattu si buuse dhiifama ishii. Wanti adduu gaafadhu mi'uutii godhadhu biroo. Chaaraa Baqqalee mi'uutii godhi. Ayyee. Mi'uutii godhaa warri galtan. Ijoo nama gashiin akka kanaa booda bakka. Adduu wanti hin gaafadhu. Adduu gaafa gaafadhu adduu irraa waan hin baruun qaba. Adduun gaafa na gaafatu irraallee yaa'u. Nuyi amma kan nu barbaachisu iddoo keenyatti dhugaa dubbachuu fi sila waa tokko addisuun kaasaa ture waanuma ni gaafachuuf jedhu hedduu kaasaa ture addisuun haa ta'uuti addoon erga gara islaamummaatti dhufe akkamii maalitti jira maal keessa jira maalitti jira isa jedhuu fi waan kana sana dura garuu addoon waan ani jedhe kana dursa waan jechuudha qabdoo jiraate jettee sana booddee erga amantii islaamummaa kanatti dhufe addoon maal keessa jira akkamitti jira waan jedhu kana. Okay. Barumsa kana akkam yaaddoo itti jirta moo mee waama kana? Barumsa kam? Barumsa iddoo barumsa amantii? Yaa quraana qara'uu yeroo jedhu quraana qara'uu yaa waan kana jalqabde moo ganaa eegaluuf jetta moo isa jedhuu fi mee asirratti muuxannoo ma jiru nu qoode addoo? Quraana duruman barachaa ture bare quraana barachuu ergan jammare ji'a shanaffaa kooti. Islaamummaatti ergan dhufe immoo ji'a tokko lammaffaa kooti. Islaamummaa quraana ergan barachuu jammare ji'a shanaffaa kooti. Islaamummaatti ergan dhufe immoo ji'a tokko torbee lammaffaa kooti. Walumaa galaa quraana barataa hartaa wetti barumsa baay'een jaalladha dhugaa dubbachuuf barachaan jira. Otuman cheerchi keessa jiruun barumsa jalqabee amma guutummaa guututti torbanitti yeroo 3 yeroo kulaadheen barachaa jiran. Maashaallah. Laf jalaalam jedhi ajaa'iba kaati koo dura fixxee jechuudha. Akka ajaa'iba bara. Okay, dhugaa dubbachuu fi barumsi gaafa waa'een amantii keessumattuu immoo namoonni amantii irratti dhiibbaa geggeessuudhaan beekaman akkuma ammaa addoon jedhe dirqama barachuudha yoo ta'e malee barachuun maaliif jennaan waan jiru hundumaa baranii sana booddee dhugaa isaan manuu gale caalaa ilma nama dukkana keessa jiruu fi birmaduu akka labsinuu fi
akkuma kana dukkana keessaa akka isaan ba'anii fi wanti nuti gochuudhaa qabnu dhugaama dubbachuuf jennaan akkuma amma addoon jedhee barachuudhaa fi barachuu qofa. Innaa ani sana durayyuu barumsarran ture. Selaan wanti argan dhufe garuu ji'a tokko hin jira. Tole addoon inni kan biraan warreen si arrabsan warreen sooshaal miidiyaa fayyadamanii maqaa keetiin akkaawuntii tiiktookii feesbuukii banatan warreen maqaa keetiin nama xiqqeessan siituu hin taane maqaa kee fayyadamanii akka waan addisuun waan sana jedhee waa gadhiisetti keessumaa nama tokko faa nama 100 irra ga'e nan beeka addisuu jedhee jira. Innaa warra maqaa keetiin nama faa xiqqeessan faarfannaa jaraa moo achirratti faa gadhiisanii anoo akkas yaadaa jira jedhanii warra akkasii kanaa fi addoo yaada akkamii qabda? Akka uummanni irraa of eeggatuufis dhaamsa maalii qabda? Irra deddeebi'ee hojjedheen ture akkaawuntii 2 duwwaa qaba. Tokkoffaan Addisuu Raggaasaa Addisuu jedheetu isuma ammatti hin jiru kanadha jechuudha. Addisuu Raggaasaa duwwaa 9 silkii kootu hin jira. Inni tokko garuu Addisuu Raggaasaa Beqqelee jedheetu jira jechuudha. Akkaawuntii 2 duwwaan qaba. Egaa namoonni beekamtii hin qabneef namoonni dandeettii haasaa hin qabne isuma danda'utti hirkataniitu kan isaan fammasuu barbaadanii. An jiraadheen natti hirkatanii maqaa kootiin gochuun isaaniiyyuu gammachuu kooti. Dadhabaan natti hirkachuun isaanaaf gammachuu kooti. Jechuun barbaadanii maal gootaree wallaalaan beekumsa hin qabne egaa beekumsuma keetti hirmaata waan ta'eef. Tumureera. Ayyee galatoomii. Asumaan immoo isuma amma afaan wal fakkaata. Silallee dubbachaan ture. Asirlee irraa dubbatteetta. Jechoota baay'ee fa'aa duukaa haasaa turre. Ijoollee kiristaanaa yookiin ijoollee pheenxee maqaa ijoollee musliimaa fayyadamanii namoota gara islaamummaatti dhufan abaaruun arrabsuun koomentii jala dhaqanii waan badaa barreessuudhaan jechoota akkasii fayyadaman ijoollee hedduun quban qaban wallaahi quban qaban. Mee kanneen kana jarri isas jala jiru of ta'anii akka isaan jiraataniif dhaamsate dhaamtuuf hoo jiraate maqaa sobaa kana akka isaan dhiisanii. Ani of ta'aattiin jechuun danda'u gaa nama of ta'uu hin dandeenye of ta'in jedhu waanta ta'eef jabaadhaa hirkadhaa. Jabaadhaa nutti qabadhaa jiraadhaa. Jabaadhaa nutti qabamaa jiraadhaa. Jabaadhaa nutti maxxaa jedheen dhaamsana isaaniif dhaama. Nama dadhabaadhaan jabaadhuun jettu kaa. Ofiifuu duruu dadhabaa waan ta'eef. Yaa. Ayyee galatoomii yaa sittiin baay'isu. Qoy galaana qoy hin galtaan duukaa haasofta wallaahi. Ana duukaa waan si dhibu. Gaaf tokko si gashee namni kan baqattee badde. Kanarraa kan hafe yaa uummata wanti isin beekuudhaa qabdan dhugaama dubbatu jarri yuutuubiin isaaniillee feesbuukiin isaaniillee tiiktookiin isaaniillee yoo nu ta'uudhaa baate hin socho'uufi badhaadhillee hin qabu jechuudha. Kanaaf maal godhu nu abaaruudhaan viidiyoon irratti hojjechuudhaan nu akkana babbaruudhaan jecha nu hin jenne jechuudhaan maqaa sooshaal miidiyaa fakkeessanii banachuudhaan waan adda addaa waan jedhanii fi kanneewwan kanarraa of eeggachuu akka qabdan dhaamsa ani isiniidhaan moo jiraate isa kanaa jechuudha. Innaa wanti nuyi baruu hubachuudhaa qabnu hundi kanadha jechuudha. Kana beekuu qabdu hubachuu qabdu. Isinii galee islaamummaa keessa nama kabajuutu jira, nama jaalachuutu jira, namaaf iddoo qabaachuutu jira. Waa'ee hawaasummaa, waa'ee waa hundumaa wallaahi dhugaa dubbachuuf asittidha kan baramu.